Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyadaa hordoftoonni abduu moobaayilaa fi jala hundi keessanuu bakka jiraattan bakka deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Waraana jalqabaa dhuftan yoo jiraattan ammoo abduun jedhama. Abduu moobaayilaa subscribe godhuudhaan maatii keenyatti makamaan isiniin jedha. Har'a waa'ee itti qatafarii Ahmad Muhammad itti qatafariirra Ahmad Muhammad jijjiiramee jira. Kan hidheen gaddaa agartan ta'e jechuudha. Kaleessa Ahmad Muhammad maqaa jedhamuuni warri kaabaa warri sodaa kenna warri sodaa biyya jechuudha. Ahmad Muhammad jedhanii maqaarra jiranii ajaja shanee kan walii galaa kan shanee walloo godhanii jiranii jiraata magaalaa Kamiseetis godhanii jiran jechuudha. Ahmad Muhammad godhanii jiran maqaa isaa guutumatti itti qatafarii abbaa isaa isaan qara. Maaliif akkas tahame social media kanarratti agartanii jirtan yoo ta'e maaliif akkas jiraniin siyaasni jara kana waan kana keessa maaltu jira kan jedhuu fi akkasuma haasawa dheengadda jaalmarroon godhe irratti jechuudha. Haasawni dheengadda jaalmarroon godhe akka daawwitiitti Oromoon guutuu waan keessatti uf ilaalu godha jechuudha. Waan haasawa namni qabsoorra jiru osoo hin ta'in kan namni biyya bulchuudha kan inni haasa'isan waa'ee kana waliin ilaalla. Haga dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha. Siyaasa warra kanaa jechuudha. Siyaasa kijiba irratti hundaa'ee isaanii fi hoogganaan isaaniillee jechuudha. Warra kijiba irratti hundaa'ee waan kalee dubbatan har'a ufumaa diigan jechuudha. Walumaa galatti waan kana keessatti nama waaxiin xalee ilaaluu fi gorsa guddaa keessaa fudhannaa jechuudha. Inni kun maalinni namoonni hin argin jechuudha. Itti qatafarii fakkeenyaa fi barruu kana agartaniiti jirtan jedhee yaada. Barruu kanarratti foto itti qatafarii kan uffata walloo inni uffatee fi kan gartee isaa mataa guduruu kana maxxansanii jechuudha. Maal jedheeti maxxansaa uummata Amaaraa akkuma agartan kana jechuudha. Warri afaan Amaaraa dubbisuu beektan kun dubbisaa kanarraa uummata Amaaraa kan fixaa jiru, uummata Amaaraa kan cafacafaa jiru, warra rifeensaanis addaa, warra gartee hidhannoon isaaniitis addaa. Inni kanneen keessaa inni asii gaditti argitan kuni waggaa 3 dura gara biyyaatitti galee jiraata magaalaa Kamiseetii. Miseensa ABO shanee kan Eeltiraarraa waggaa 3 dura galeedha. Kanaafuu hoogganaa shanee walloo kan walii galaati. Kan nu ficcisiisaa fi kan nu fixaa jiru isa kanaa jedha katabbiin kun gabaabdumatti jechuudha. Isinis dubbistanii jirtan jedheetii yaada. Shuuf itti qatafarii kanuma Finfinnee keessa jiraatu kanuma wellisaadha. Isa kana kamati beektu basaa isaan qara jechuudha. Haala kanaan sheer ta'ee ture jechuudha. Namoonni hedduun Ahmad Muhammad si waliin jira jedheeti namoonni hedduun ijoolleen teenallee maxxansaa turanii jechuudha. Duuba haala kanaanii siyaasni warra kanaa sadarkaa kanatti gadi bu'ee jira jechuudha. Siyaasni isaan deeman guutuutti kijiba ta'uu asirraa hubanna. Inni lammataa walumaa gala Oromoo keessaa nama gartee Oromoo keessaa tokko nama dhahuu barbaadanii taargaa kana irraa maxxansanii wal keessa godhanii dhahuullee barbaaduun mala. Kanaanis waa shakkuullee bareeda jechuudha. Inni biraa immoo akkanumatti kijibumaan maqaa baasanii jechuudha. Fakkeenyaaf matama gudureeffachuu isaa kana laalanii Oonag shanee Eeltiraa irraa galee waggaa 3 dura kan galee isa kana ajajaan shanee laala amma shaneen kan bosona jiru qofaa miti kan Eeltiraa irraa gaafa dhihoo Daawud Ibsaa faa waliin galee fi kan gartee gaafa karaa nagayaatiin qabsoo itan jedhameeti Joohar faa galchan jechuudha. Warra sanillee shaneen sunillee gurmaaheeti kan nu fixaa jiru isa kana haala kanaan jechuudha. Haala kanaan qindaawaniitti siyaasa kijibaatiin hagan takka deemuutti jiran. Itti qatafarii kan osoo nama nu beeynu ta'uu baatee nama beekamaa ta'uu baatee footoo isaa ganda keessaa fuudhanii haala kanaan maxxansanii beeknutillee shakkuu dandeenya. Itti qatafarii wellisaa beekamaa abbaa saaqisaan qaraa kan nuti beeynu kana mataa guduruu isaa qofa laaluudhaan nama rifeensaanis addaa kan hidhannoon isaanii waboo gaara jiru sanii kagartee isnaayipara fa'aa qabanimi. Kan Republican Guardiidha jechuudha. Dheengadda marroon haasawa isaa keessatti dubbatee jira. Nuti gartee meeshaa kana dhiigaan arganii namni nuu kenne hin jiru jedheeti jira. Haaluma saniin jechuudha meeshaan isaan hidhatan kan addaa kunoo rifeensi isaanis kan addaa wanni hundi isaanii kan addaa warra kana warri Amaaraa fixu jiru jedhaniiti maxxansanii jechuudha. Mee kijiba hangana gahu haala hagana kana hagana takka xiqqaatee jira jechuudha. Siyaasni jara kana dhiifamallee naa godhaati. Duuba haala kanaan itti qatafarii takkii maqaa balleessanii haala sanii irratti ololanii akka waan biraa irratti yaaduun malu san shakkuun sanis shakkuun bareedaadha. Garuu ammoo isaanii sadarkaa kana kijibaan daldalu jechuudha. Isaanii fi hattaa kanummaan bulchaa jirulleen jechuudha. Warbar innis bareedee abiyyi namoonni akkanatti kijibuuf maali isaan kana waliin jiraachuudhaaf dirqama akka isaanii kanatti kijibuu qabda. Ani rooba roobsisaa jechuu qabda. Sadarkaa kanatti uf guddiftee bakka waan adda addaa jechuudha. Raayidee rabbiin Itoophiyaa kophaadhaa rabbiin Itoophiyaa nama dhiisuu nama balleessaa bakka namatti buusaa. Innis amma jaalatee sitti hin fakkaate yoo haala saniin deeme jara kana waliin jiraata. Rabbiin jaalala isaanii itti naqee jara malee namni hin jiru jedhee mireenis kanaafuu haala san akka isaan fedhan sanitti kijibee akkasitti rooba roobsisee akkasitti gartee Itoophiyaa kophaa uumee fi rabbii isii kophaa uumee fi kan gartee Itoophiyaa milli kophaa tolchee fi jechuudha akkasitti yoo kijiban
jara waliin jiraatu danda'anii jechuudha. Kanaafuu jarri kijibaan biqilee kijibaan jiraata isiniin jechuu barbaadeeti. Namoota keessaa rabbiin dhugaatti mul'ise yoo taate malee namni ilaalcha warraa qabu dirqama kijibuu fi kijiba isaanii kanallee fudhatu jechuudha. Baramma dhugaa dubbachuu fi dhugaa Oromoo irra kijiba jaraa irra fudhata. Baramma taabiyyinuu yoo jarri itti kijiban kijiba jaraa irra fudhata dhugaa Oromoo irra jechuudha. Kanaafuu amma waa'ee isaan amma itti Tafarii Ahmad Muhammad ajajaa walloo kan waliigalaa kan shaneedha yani isaan moggaasan kanarraa waan guddoo takka hubachuu dandeenya jechuudha. Garuu itti Tafarii Ahmad Muhammad sun ta'e itti Tafarii timti Ahmad Muhammadis ta'e itti Tafarii ta'e garuu itti Tafarii isa wallisaasanii jechuudha. Jarri haaluma kanaanii hatta amantii isaallee irraa jijjiiranii Ahmad Muhammad godhan ilaalan as keessatti shuuf isa itti Tafarii amantiidha yoo fudhan taate kiristaana jechuudha. Inni garuu oromummaa isaa qofatti kan inni amanu garuu isaan ammoo Ahmad Muhammad Qurani Islam Qurani dhalata wallo Qurani kan eltira ragale Qurani waa meeqa wali kana barani wala fanjirre rifeensuma isaa qofaan fakkeessuudhaan huccuu walloodha kan aadaa Oromoodha kan inni uffate kana wali maxxansanitti haala kanaan farajanii jechuudha. Kanaafu hagan takka kijiba jara kana irraa hagan takka fagaatanii jiran kijibaan jechuudha. Guutumatti maali siyaasni jara kijiba irratti waan hundaa'eedha jechuudha. Kanaafu kijiba sirraa barannaa ammoo gara tokkoon maaliif kana jedhan ka jedhullee gara tokkos gara biraatti isiniif gara jedheeti yaada ka shakkuuleen bareeduma jechuudha. Kanaafuu uummata walloo irratti ololli guddaan banamee jira. Magaalaan diigamtee biyya mootummaan jiru keessatti gaafa dheengadda uummata dhukkubsataa ambulaansii keessaa gabbaasanii cafaan biyya diigamte biyya mootummaan jiru hin jedhamne gaafa lubbuu namaa amma immoo qabeenyi diigamte haga gartee uummanni walloo ofirraa ittisuu keessa rabbiin isaan gargaaree hagas tarkaanfii fudhatan san irratti jechuudha. Garuu namoonni keenyallee hedduun ittiin geeraraa turtanii hinjifatee walloo keessatti maali ana waan akka isaan ani deeggarutiyya uummanni kun ofirraa qolataa jira malee dirree lola isaan deemanii hinjifatanii jiru. Haala sanii ittiin booyaa jiru jechuudha. Amma sababa sanirraa kaka'anii itti Tafarillee kan isaan gadi fidanii Ahmad Muhammad godhanii ajajaa walii galaa kan shanee walloo godhan jechuudha. Kanaafuu kijiba jara namni hundinuu beekee akka jiruun isaanii guutuun kijibuma ta'ellee baruu qabnaa jechuudha. Beekuu qabnaa. Durillee ni beeknaa warri hin beeknellee beekuu qabaa jechuudha. Inni bira waa'ee Jaalmarooti. Jaalmaroon haasawa isaa keessatti haasawa ni dheengadda haasawa dhugaa dubbachuu fi Oromoon akka daawwitiitti keessatti of ilaaluu danda'a jechuudha. Keessattuu namoota inni maqaadha fakkeenyaaf Leencoo Lataa maqaadha. Leencoo Lataa nama hunda keessaa Jaalmaroon beeki nama smartii nama siyaasaan bilchaataati loltuu qofaa miti yeroo hedduu nama dhuunfaa isaa maqaa dhahu agartanii maqaan dhahuu jechuudha. Isaaf ijoollee nama dhuunfaa maqaan dhahan Leencoo maaliif maqaa dhahee nama billaawa gar lamaa jechuudha. Nama Oromoo durirraa Oromoo gurgurataa turedha. Gaafa duras miiliyoona 50 nama miiliyoona 3 gurguratee jedhe gaafa bara 90 takka saniif jechuudha. Nama miiliyoona 50 miiliyoona 50 Oromoo miiliyoona 3 gurgurate gaafa TPLF itti aangoonni gurgurate jechuu isaati saniif waa'ee Leencoo Lataallee hin kaase jechuudha. Achi keessaa barumsa guddaa argachuu qabdan waa'ee kana ofirraa eeguu qabdan namoota inni maqaa dhaheessan jechuudha. Warra madda goysina jedhan Oromoon galaana ammoo hammaaranii hin fixanii jedhe amma dura qurxummii goysina galaana qurxummii balleessuudhaaf galaana goysuu isa jedhame sanis deebisaa kenna jechuudha. Akkasuma Oromoon akka gartee waan xixiqqoodhaaf walii obsa dhabee waa'ee amantii waa'ee gandummaatiin waliin farranyi gorsa kenneef jechuudha. Akkuma bulchaa biyyattiitti gorsa guddaa kenneef akka Oromoon wal danda'u akka Oromoon walirratti hin qabsoofne akka waliif obsu akka gartee amantiidhaan waliin dadhabne gandaa waliin dadhabne dhaamsa kenne jechuudha. Akkasuma ammallee waaboon Oromiyaa guutuu akka wal gahee himeedha jechuudha. Kuni waan baay'ee tokko diina abdii murachiisuudha jechuudha. Kanaafuu haga dhumaatitti isiniif wareegama harka hin kennadhuun hin qabsaa haga dhumaatitti jedhee jira. Uummataaf ammoo xichummaa barsiisee jira jechuudha. Akkuma dheengaddaa dhaloota itti aanu kana sodaa hin barsiifnu wareegama barsiifna Jawaar faa jedhan san innis karaa hidhannootiin jechuudha. Qeerroon kalee dhagaa darbatu har'a ammoo qawwee hidhatuu dandahee jira jedheeti qeerroo warra ABO'tti makamee haala saniin uummataaf ibseeti jira jechuudha. Achi keessatti haasawa bal'aa godhe. Haasawni inni godhe san dhugaa dubbachuu fi kan warri biyya bulchina jedhee paarlaamaa irratti gartee haqqisaa oolu san caala gorsa namaa kenna jechuudha. Baay'ee tokko jecha dhugaa irratti hundaa'e. Haasawni isaa gurbaan siyaasaan fagaatee jira. Baay'ee gadi nama seenaa jechuudha. Achirratti waa hedduu kakkaasee jira jechuudha. Kanaafuu waa'ee keessattuu uummanni Oromoo akka wal dandahuu fi rakkina xixiqqoo akka wal hin dadhabne rakkinni guddoon amma hojjetu tagabrummaati tangaafa bilisomne xixiqqoolee suutaan furannaa waan ajandaa diiniin jidduu kaaheen akka wal hin dadhabne ka jedhu dhaamsa guddaa dabarseeti jira jechuudha. Jechoonni isaa abbaa hiikkatuu beeku jechuudha. Oromoon safuu beeka kofoo ciccittuun uffatu amma kana fakkeenyaaf namoonni hedduu yookiin kofoo qofatti hiikkachuu malanii jechuudha. Kofoo miti beeki Oromoon safuu beeka kijiban jaalatudha. Oromoon safuu beeka kofoo ciccittuu hin uffatu jedheeti jira. Ani yookiin ni waree yookiin ni du'a yookiin ammoo isin bilisoomsa malee harka hin kennadhu jedheeti jira. Jala muree murteesseeti jira. Nuti
kaayoon keenya kana jedheeti murteeffatee himeeti jira. Kanaafuu Oromoon wal dandahuu qaba jedheeti jira. Leencoo Lataa ammoo gartee abaa'oon amma kun booji'amaa nu jedhee nuti booji'amaa miti waaboodha waraana bilisummaa Oromooti. Isa gartee booji'amaan isa miiliyoona 50 miiliyoona 3 gurguratu sani jedhee gabaabinaan ibseeti jira waa'ee isaa. Inni bal'inaan ibse waa'ee isaa san jechuudha. Viidiyoo tokko kaleessa anillee maxxanseeti jira. Baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa rabbii. Siyaasaan baay'ee tokko fagaatanii jiran warri waaboodha jechuudha. Osumaa jarri asii shanee jedhanu jechuudha. Sarkaa akkanatti Oromiyaa keessatti ijaaramee jabaateen beeku waraanni bilisummaa Oromoodha jechuudha. Haguma isaan gartee eega qabsoon karaa nagayaa cufame nutilleen qabsoo karaa hidhannuuf jabeessina jechuudhaan ummataaf dhaamsa dabarseeti jira. Ummata akka wal dandayaan ummataaf dhaamsa dabarsee jira jechuudha. Kun waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatiin waliin deebinutti nagaan naa tura.